gudi otoo gannin bayin gudiin hin dhagahamu maadhani otoo biraan hin bariin gudiin otoo hin dhagahamin biraan hin barii waadhani salphina guyyaa salphina halkanii erga baree arguu maadhani salphina halkanii iddoo baree argu isheen kun sirriidha waan dhoksaa keessatti hojjetamte halkan tokkommoo maalidha ture hin bari'u seeteetu sammuun dubbatamu inni hin dubbatamu bari'u seetee maal manatti goote maal garuu rakkoon qabu barjira dubbanne maani rakkoon qabu yaa'u namni nama kaayyoo qabaachuu ta'u garuu waaqni akkanatti nama hin salphisiin dhugaa waaqa ila salphina ajaa'ibaa waaqni nama hin salphisiin namni kaayyoo qabaachuu ta'u jira yeroo mana boo biyyis namatti kolfaa namnis namatti kolfaa ollaanis namatti kolfaa achumaan achiin bishoon lawwachuudha bishoon lawwamu kana warra akkasiitti barjira kan of ajjeesuyyuu maqaa nama balleessu warra akkasii jechuun namni of ajjeesu hunduu nama akkasii miti era dhiisi jira namni of ajjeesu nama kaayyoo biyya arabaa deemtee dhiiga kee keessatti HIV'n argame harka kee akka hattuu yookaan wanjalenyaa guddaatti kaateenaan hidhamte saadi 24 keessatti xiyyaara keessa kaa'amte xop godhamte boolee finfinnee yeroo kaa'amtu kanaa olii of ajjeesuu maaltu jira kun ofiisa du'aadha innamti dhaqee biyya arabaatti immoo HIV qaama namaa keessa kaa'e immoo airportitti immoo dhufee nama taqabbalaa wayiidha gaaffinis waa isa maannu dhibee nuuni taqabbale al taqabbale hin fuudhu malee nuun dhufu biqin jedhu hin gaafatu fuudha isii ammanni waa'ee fuudhaa miti amma dubartiin amma nagaa gaafadhume gara ajandaa keenyatti galla nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti ijoolleen damma shushuu warri jibban beekne jaalala malee nagaan sinaa ta'u oolmaan keessan boggan jedhe kan ife haa ta'u oolmaan keessan haa bareedu egaa akkuma dhaqa bareedan galas bareedaa isiniin jedhe kun garuu dhugaa waaqa akka biyyaattu waan nama saalfachiisudha akka dhuunfaatti akka maatiitti too hin taane akka biyyaattu waan nama qaanessuudha riippoortiin akkasii jechuudha egaa dubartoonni 3-4 ol ta'an jechuudha viizaa hojjechiifachuudhaaf mana madaamiitti bahanii viizaa hojjechiifachuudhaaf gara imbaasii yeroo dhaqanii meedikaaliin barbaachisa jechuudha meedikaala guutuu meedikaala isaanii yeroo riizaaltiin bahu HIV qaama isaanii dhiiga isaanii keessatti argame jechuudha egaa biyyoota arabaa kana immoo hin beektu koronaa caalayyuu bineensa caalaayyuu HIV sodaatu jechuudha HIV'n sodaatus hin jirus baay'ee biyya isaanii keessa maaliif wani namni akkanatti wal tuttuqe HIV fidus hin jiru HIV'nis hin jiru biyya isaanii keessa kanaafuu jaroonni sun maal ta'anirree sa'aatii 24 keessatti edduma isaanii toon socho'in toon tanqasaaqasiin erguma riizaaltiin sun dhaga'ame furxaadhaan poolisiidhaan qabamanii harki hidhamee ala xuul gara Itoophiyaa dhaqaa biyya keessan iddoo bartanitti fassagaadha waan sin dhibu keessaa wanta nama dhibu keessaa HIV'n kun eessaa dhufe yoo jettanii egaa namoonni baay'een jechuudha biyya arabaa kana waggaa baay'ee turan waggaa 10 kan ture jira waggaa 15 kan ture jira waggaa 20 kan ture jira jechuudha warri biyyatti galuun illee isaanitti toluu dide isaan dabbarti afaan oromootiin toluu dide jedhamti baay'eetu jiru jechuudha amma ijoolleen kun asii namoota tokko afeeruudhaan jechuudha biyya arabaatti fudhatanii eeyyama baanii namoota kana wajjin maayinni maqaan isaa jedhamu maqaan sun jaazaa sana hoteela maal qabatanii namoonni asii magaalaa Finfinneedha asii Kaasaanchi saayaa walitti chichiniyaadha warri chaachaa gochuu bare jechuudha boolee keessa naannee warri chaachaa gochuu bare duubaa illee dhaqanii chaachaa gochuu jalqaban jechuudha amma shamarran keenya dhiiras hin fudhatu dhiiras fudhachuu danda'u tokko lammata immoo ofiidhuma isaa dhiirriyyuu bashannanuuf hin dhaqa yeroo bashannanuudhaaf dhaqu dubartii duraa miidiyaa irratti beeku faana haasa'aa tureefaa kottu na argi jechuu ni danda'a isheenis guyyaa tokko guyyaa lama obboleessa koo dhufee obboleettii koo dhufee fira koo dhufee dhaqeen dubbisaa minaamin jettee eeyyamaan bahuu dandeessi tokko yookaas immoo ishee ala jirtus ta'uu dandeessi lamadha waan ta'eef egaa namni kun dhaqee yoo dhiira sana argu dhiira faana haasa'aa ture yoo argu maaltu ta'a isaan gidduutti maal simuu hojjetu kana sababa akkanaatiin ta'ee jechuudha taateen kun jechuudha garuu nu yamma kanarratti kan dubbachuu barbaanne har'a waannaan inni qubni garri keenya jechuudha namni kaayyoo isaa maaliif dagata dhimma itti manaa bahee fi maaliif dagata inni tokko
namoonni tokko kuni naata sakka udide kuni naata udidanii of balleessu Amma waan hin taane dhaggeeffadhu. sammuun isaanii waan biraa keessa gala inni immoo iddoo qabu inni akkas hojii hojjetaa jiru kun immoo maaliif kaayyoo isaa dabsee kaayyoo isaa isa gara lagaatti isa oofu sagee intinaayidha. Amma mucattiin sun maatte seette mucattiin intala Arsii caaltuu Arsii sun ammallee maqaa TikTokii ishii qayyaratte suni Itoophiyaa yeroo galtanii no kanamma kan jedhe hawwii beesti ishee qawwattu sana jedhe yeroo tokko hawwitti waan sirrii ma dubbatte yeroo kan maraatti malee maatte yeroo biyya Arabaatti galtanii waan sadii godhuu qabdu jedhe tokkoffaan qabeenya keessan hundumaa gara maatii keessanitti jijjiiraayyuu number 1 lammaffaan immoo dhiiraa isin jaallattan yookaan faana haasoftan itoo marammarsiisin biran gahiinaayyuu dhukkuba siqqabsiisaa Shinni kun fudhatama. Tokkummaa ishiin jettee beeku. Ilaali ga'amma. Baruu sirriitti hojjetu. Ilaali dhiira dhuguma isheetti ilaalama. Akkanumatti ala xuulii akkasumatti arganii faana jiraachuu faana ciisuu tokkoffaan ilaali. Foon keeyyuu badee jechuudha. Nikaan illee cubbuu dhaga. Cubbuu waaqnis namaa dhiisannee yookaan waaqaa dhiisnee isantiniin namaa dhiisne immoo jira jechuudha. Qorannoon namaan darbine immoo jira jechuudha. Nama fudhatu immoo. Inni yaaliin sobee dhiifama sii godheerra hin jenne immoo jira jechuudha. Garuma biyyaatti yeroo galan wanti kun achis dhufee kan akkas godhe asis yeroo dhufamu jira jechuudha. Waan sinni bukeessaa garuu amma shamarran ijoollee keenya qofadha maal jedhu malee ijoollee keenya qofallee miti warra akkasii. Araboonni illee biyya kana baay'ee dhufu jechuudha. As magaalaa Finfinnee kana keessa Chichiniyaa Boolee maal galgala zor jettanii yoo ilaaltan arabootatu baay'eedhaan taznaannaadha shiishaadhaan kan taznaannoo isaanillee biyya kana fudhatanii deemuu danda'u wanta kana. Baay'inaan araboota wanti isaan dhorku waan hin jirree fi Suudaanii faatu himatama waan kana. Dhaloota Suudaanii faataan biyyoota Arabaa keessa jiru waan ta'eef isaan faatu illee himatama. Araboonni Paakistaanowwan Araboonni warra Arab Imireetii kun Araba miti Paakistaanii abbaate. Jara dhiisi. Tokko miti barikko Paakistaanii, Suudaanii, Baangilaadesh, Hindii naamniin kun Araba miti. Isaan kun qixxeedhuma Itoophiyaa, Afrikaa, biyyoota Afrikaa dhaqanii biyya Arabaa keessa. Biyya kana keessatti garuu kan ukulii dhiqatee nyaachaa jiru warra Araba kana warra maallaqa qabu warra akka Paakistaan warra Hindii maallaqa qabaannaan baay'eessa hundeemta warra Chaayinaa magaalaa kana keessa amma galgalootu naannoftanii ilaaltanii naannoo buggiin jiru kana naannoo Chicheniyaa 22 akkas naannoo Kaasaanchis Booleetu dhaqxanii ilaaltanii warra kanatu baay'inaan qabatee kan jiru naannoo sana dhuunfatee kan jiru jara kana jarri kun immoo olii gadi hin deddeemu olii gadi yeroo deddeemu immoo gadi dubbiin jirte isa dhiisi isa naa dhiisi biyya keenya keessaa nu dhiisi isa achi dhaqanii akkanatti galan kanarraa haasa'i isa biyya kana dhimma isaaniitti ni birrii qabu birrii isaatiin of cufuu danda'a waan barbaadu qabamee boolee galu isa warra gurrirra ra'ee harki hidhamee ofee xop jedhee haadhaa galu kana maatii dhagalu kana kana yeroo deestu kana booddee yaa dulloo meeraa waan akkasii keessa seenutti himate maaliif sodaachuu sirra jira kun koo cubbuu miti bara itti beekeetu itti gale namni sun waan godhaaru beeka HIV immoo akkanatti akka darbu beekamaadha. HIV badeeraa hin jedhamne. Amma ta'e qorichaan tursiisuun danda'amaa jedhame. Isatu jedhame malee badeera. Kanatti waan jechuu barbaadu kaayyoo keessan hin dagatinaa dhimma manaa baataniif hin dagatinaa akkasumas illee nama baay'ee jaallattan yoo singaa dhufellee achi qorachiisadha 37 baasee dhufa Andersoo Maltii achi gahee as deebi'uu fi 37dha 37 immoo salbaadha guyyaa 20tti argattu dha egaa oduu akka dhageenyatti odeeffannoo akka dhageenyatti riisarchiitu sirriitti fide garuu sobaadha hojii guyyaa 20 keessatti Duubaay irratti 30,040 argachuun danda'ama kanaaf shamarran ofii isaaniitti gaabbazanii gara Duubaay fidu namichi dhufe sun immoo nagaan qabu waa godheeti deebi'a achumaan immoo isheen dubartoonni sun immoo takattalaniiti gurra qabamanii boolee ayyar mangadiitti dhaqu yeroo isaan as deebi'an immoo namichi sun immoo hin taqabbalu hin didee hin baqatayyuu jedhame oduun nu gaya kanaaf of eeggannoo cimaa godhadha 37 Andersoo Maltii warri gaabbastan keessumatti namichi immoo yeroo ani qo'annaa dhiba keessaa gurra qabamtanii yeroo dhuftanillee asitti illee sin fudhachuu dadhabu anan aar tokko isadha duruma koo hin fudhatu barinni fudhachuuf waliin galle fudhachuu yookaan fuudhuudhaaf waliin galle barinni achuma dhaquuf waliin galle eeka indee biyyuma sana aquuf malee isaanii yookaas immoo gariin immoo nama jaallatan ofitti fudhatanii biyya sana keessa wajjin jiraachuudhaaf fudhatu kanatu jira malee yeroo isaan qabamanii dhufanii
akka asii maal godheetu itti gaafatamummaa fudhata abbaate itti gaafatamummaa fudhatu itti gaafatamummaa maayindara gaafa kanarratti itti gaafatamummaa yoomni itti gaafatamummaa fudhata isa dhiisi abbo isa dhiisi amma qabamtee taa kottuu sin fuudha baqqaa jedhee manatti gashatattee yaaddeetti maalaa godhuna abjuudha kun deemeetu ammas inni of oskee mataasaa oskee ammallee akka waan hin beekamne of godheetu dhaqee kan biraas bakkala akkatti jiraataa jechuudha. Egaa kanuma jechuu barbaannee har'a of eeggannoo godhaa kaayyoo keessan dhimma manaa baatanii fi hin dagatinaa dhimma manaa baafatanii fi keessumattuu kaayyoo keessan hin dagatinaa waan baay'ee dadhabdanii waan baay'ee maallaqa qisaastanii umuriin keessan illee jechuudha umuriin keessan illee baay'ee qisaasa'ee biyya namaatti jechuudha baay'ee humni keessan baay'ee dadhabdanii jechuudha waan kashalabee waan allibaadee waan hin taane irratti of gattanii akkas taatanii biyyatti deebi'uun keessan baay'ee nama gaddisiisa. Akkasitti haala kanaan haala suukaneessaa ta'een haala mataa nama cabsuun onnee nama cabsuun gadi nama qabuun biyyatti deebi'uun keessan baay'ee nama gaddisa. Yeroo keessan qusaastanii maatii keessan irraa fagaattanii umurii keessan baay'ee deemee dadhabdanii harki miilli keessan sin gubatee garaan keessan coggaarraan keessan itti sin gubatee haala kanaan biyyatti deebitanii gadi deebitanii dismooraal taatanii yeroo biyyatti deebitanii baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf qaqqaxaleewwan ijoolleen biyya keenya hin hojjetatina hin jedhamu. Hojjetadhaa cimtanii hojjettanii halkaniif guyyaa hojjettanii mana ijaarrachuu konkolaataa bitachuu yeroo dhuftan xibra jettanii jiraachuun mirga keessanii abbaa manaa keessan reebaa ka'ii taa'ii jechaa jechuudha. Maallaqa achii fiddanii ka'ii taa'ii fiigii as deebii achi deebii jechuu yoo nagaa qabaatan jechuudha. Yoo nagaa qabaatan jechuun kun yoo ofii nagaa qabaatan fooniin nagaa yoo qabaatan yoo lubbuun keessan jiraate jechuudha. Gaafa shaqqalattanii dhuftanii achi as yeroo deebitanii maallaqa qabatanii dhuftan mana ijaarrachuun konkolaataa bitachuun abbaa manaa keessanii reebuun waxii hojjechiisuun buna danfisiisuun akka Mansuur Jamaal jechuudha buna danfisiisuun teessanii buna inni buusa bunaan yeroonni tiktokii yeroonni waxii danfisu tiktokii ilaaltu yeroonni biddeen tolchu yuutuubii namni kan ilaaltu riilaaks gochaa jechuudha. Maaliif sin waggaa 20 waggaa 15 waggaa 10 hojjettanii dadhabdanii dhuftaniitu. Kun jira buna buusisaa yeroo jechuudha. Inni immoo astaa'ee jechuudha. Astaa'ee kana hojjechuu turre jira jechuudha. Buna buusuun, waxii danfisuun, biddeen tolchuun, mana qulqulleessuun maal isarra jira. Kana yeroon jedhugaa kun immoo kan ta'uu danda'u yoo umuriin keessan jiraatedha. Yoo HIVdhaan qabamuu dadhabdan. Amma HIVni namni baay'een salphaadha jechuu danda'a. Garuu inni mooraalii kee ajjeesa. Akkati abdiin qabni sitti machu. Otuma du'uu baatte illee. Du'uu baatte jiraa kee du'aa. Hojii seexanaa waan ta'eef mooraalii kee ajjeessa dursa. Moraaliidha abdiin qabdu yaaddooftaa nagaan qabaattu boqonnaan qabdu hin raftu. Kana kanatu guyyaa kee sitti butaa deemaa jechuudha. Achi immoo qorichaan jiraachuu jechuun hammam nama dhukkuba. Akkuma mucaayoon sun jette gaafa biyyatti dhuftanii akkuma kana gootu jechuudha. Dura hin qorachiistu. Ela waaqa seera isin qalladina gaafa biyya galtan kan gaafa biyya galtan agar salaamii dhattanii biyyi nagaadha jettanii cal jettanii humaa afaan irraa godina maaliif isin mana madaamii keessa jirtu waan ta'eef isin dura qoratamtanii deemtaniittu. Dhiira wajjin isin deemina jiiniif diraaftii wal keessa isin obaases waa isin gochuu danda'a. Ela isin itti meera. Nimma shablalli isin godheetu waa barbaade isin irratti. Jiini mala kee tokkotti diraaftii singilii tokko irraa yoo naqee sanaa booddee isin hin jirtan. Kana irratti illee of eeggachuutu isin irra jira. Namni amma fakkeenyaaf ulfafaa baachuu mucaa da'uufaa kanatu sodaatamaadha se'a. Ulfi koo ji'a 9 already taana hindeessa. Eebbadha isheen. Isheen eebbadhas erga alattee immoo mucaan nama marartisi akka ta'etti uumma guddisu mucaa. Nagartanii akkatti mucaa qubatte. Garuu inni dubbidaan kun si keessa taa'e yoom akka si bahu kan si dhalatu hin beektu waan ta'eef be careful sinin jenna egaa kana alatti hin odeessinu bakkee. Oolmaa keessa nagaa ta'uu bakkeertatti nagaan tura ijoolleen dammaaf damma maka dammaaf damma warri jibban birni jaalala malee. Ciao ciao yeroo biraa walitti deemna.